xiyyaarri waraanaa Ameerikaa inni ammayyaawaan F-15E Strike Eagle inni doolaara miiliyoonaan lakkaa'amuun bitamuun dachee Iraan irratti caccabee daaratee jira. Xiyyaarri kun namoota lama Paayileettii fi Ajajaan Sirna Meeshaa baatee ture. Ameerikaan dhiphattee halkan sana guutuu Heelikooppitarii Apache fi humna addaa samii Iraanitti ergite. Lubbuu Paayileettichaa tokko oolfachuu kan dandeesse yoo ta'u garuu inni lammaffaan Ajajaan Sirna Meeshaa sun eessa jira? Paayileettiin inni lammaffaa sun guutummaatti barbadaa'ee dhabamuu danda'a yookiin ammoo wanti Tiraamp hunda caalaa sodaatu dhugaa ta'e harka eegdota warraaqsa Iraan seenee booji'amee jira. Iccitii kana bal'inaan qabannee jirra. Kaleessa Jimaata Ebla 2026 seenaa waraana qilleensaa Ameerikaa keessatti Jimaata Gurraacha jedhamee galmaa'uuf deema. Sa'aatilee muraasa keessatti Gooftummaan Qilleensaa Penteegoon of jaju sun gaarreen Iraanii fi dambalii Hulaa Hormuz irratti guutummaatti caccabee jira. Kaleessa Iraan galaana Hormuz irratti xiyyaara lammaffaa Ameerikaa daaraa gootee jirti. Kufaatii F-15E Hulaa Hormuz irratti mudatee bal'inaan ni dhageessu. Xiyyaarota waraanaa addunyaa irratti maqaa fi dhageettii guddaa qaban lama kanneen dirree Iraan irratti kufan kanneen maqaan isaanii seenaa waraanaa qilleensaa keessatti akka gootaatti faarfamu F-15E Strike Eagle fi E-10 iccitiin ijaarsa isaanii saffisni isaanii fi dandeettiin isaanii maal akka fakkaatu qabannee dhiyaannee jirra. Yoo aga xumuraatti nu faana turtan iccitii bal'aan dhageessu. Qophii keenya like gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyyaa ashamaar kafuunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 News dha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Aga xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Samiin Iraan inni pireezidaantiin Tiraamp guutummaatti to'anneerra. Xiyyaaronni keenya akka fedhan irra barrisu jechuun addunyaatti dhaadhatee ture sun har'a dhugaa dhooftu kan onnee Waashingten cabsuu fi seenaa Ameerikaa keessatti madaa jabaa deebisee tokko saaxilee jira. Waraanni eekamsa seenaa jedhamee labsamee amma gara dhiphina seenaatti garagalee jira. Mee dhugaa lafarra jiru haa ilaallu. Xiyyaarri waraanaa Ameerikaa inni ammayyaawaan F-15E Strike Eagle inni doolaara miiliyoonaan lakkaa'amuun bitamuun dachee Iraan irratti caccabee daaratee jira. Xiyyaarri kun namoota lama Paayileettii fi Ajajaan Sirna Meeshaa baatee ture. Ameerikaan dhiphattee halkan sana guutuu Heelikooppitarii Apache fi humna addaa samii Iraanitti ergitee lubbuu Paayileettichaa tokko oolfachuu dandeessee jirti. Garuu inni lammaffaan Ajajaan Sirna Meeshaa sun eessa jira? Asirratti dippiloomaasiin dhiigaa fi taphaa booji'amtootaa eegalama. Suuraawwan xiyyaara caccabee sanaa kanneen awwaaraa fi dhukkeen haguugaman wanta tokko ifa godhanii jiru. Paayileettiin inni lammaffaa sun guutummaatti barbadaa'ee dhabamuu danda'a yookaan ammoo wanti Tiraamp hunda caalaa sodaatu dhugaa ta'e harka eegdota warraaqsa Iraan seenee booji'amee jira. Yoo Paayileettiin Ameerikaa kun booji'ame madaalliin waraanaa kanaa guutummaatti garagalee jira. Iraan waraana qawwee fi misaayilaa qofa osoo hin taane waraana xiinsammuu fi siyaasaa dhaloota haaraa tokko Ameerikaa irratti bantee jirti. Seenaa duuba deebinee yeroo yaadannu bara 1979 yeroo warraaqsi Islaamaa Iraan keessatti dho'u barattoonni Iraan imbaasii Ameerikaa Teheraan keessa jiru cabsanii seenuun lammiilee Ameerikaa 66 booji'anii turan. Pireezidaantiin Ameerikaa yeroo sanaa Jimmy Carter isaan oolchuuf duula addaa Opereeshinii Qeensariisaa jedhamu bara 1980tti labsee ture. Garuu duulli sun gammoojjii Iraan keessatti fashalaa'e. Loltoonni Ameerikaa 8 achumatti gubatanii du'an. Kasaaraan sun pireezidaantii Carteriin teessoorraa kuffisee filannoo itti aanu irratti guutummaatti akka injifatamu taasise. Yeroo sanaa Doonaald Tiraamp dardaraa waggaa 34 ture. Inni Carteriin arrabsaa Ameerikaan harka marattee ilaaluun ishee salphina jedhee ture. Har'a waggoota 46 booda seenaan sun of deebisee aangoo sanaa Tiraamp qabatee jira. Yoo Paayileettiin kun harka Iraan jiraatee Tiraamp carraa Carter keessaa seenee jira. Pireezidaantiin ani jabaadhaa addunyaan na sodaatti jedhee of jajuun ofii isaatiif filannoo fi seenaa isaa dura dhaabbatuun rarra'aafaa. Tiraamp ittisaa qilleensa Iraan balleessineerra jechuun of tuulummaadhaaf boombii gati jabeessaa Tomahawk kan tokkoon isaa doolaara miiliyoona 3.6 baasuun 850 ol erga dhukaasee fixee booda boombii rakkasaa fayyadamuu eegale.
Kuni kasaara dinagdee guddaa qofa osoo hin taane laafina xiyyaarota Ameerikaatiif karaa banee Iraan obsaan eeggattee meeshaa ittisaa ishee isa dhokotaa baasuun risaa Ameerikaa Strike Eagle kana lafatti kuffiste. Iraan amma wanti isheen gootu waanuma tokko callisuudha. Waraana asymmetric warfare fi shubbisa du'aa kana keessatti Iraan odoo Paayileettii kana akka meeshaa siyaasaatti fayyadamti. Iccitiin Paayileettii madaa'ee fi dhokotee kana Tiraampiin guyyaa fi halkan dhiphisaa Washington keessatti dhiphinni waraanaa uumame yeroo ilaalan Iraan ammoo droonii fi misaayila isheetiin Ameerikaa fi Israa'el miidhuun itti uftee jirti. Kuni dhuma waraanaa miti, kuni jalqabbii madaa Ameerikaati. Yoo Paayileettiin sun fuula TV'tiin baafamee mul'ifame Trump waraana kana injifannoon xumuruu nafee akkuma Jimmy Carter seenaa Ameerikaa keessatti pirezidaantii Iraanii mo'ame jedhamee galmaa'uu danda'a. Addunyaan amma xumura waraanaa osoo hin taane Paayileettii Ameerikaa fi shira siyaasaatti Iraan eegaa jirti. Samiin ba'a giddu galeessaa keessattuu qilleensa Faars inni waggoota 50f xiyyaarota waraanaa Ameerikaaf akka dirree bashannanaatti ilaalamaa ture har'a dhiigaam aaraa fi caccabaa sibiilaatiin uwwifamee jira. Guyyaa kaleessaa Jimaata Ebla 2026 seenaa waraanaa qilleensaa Ameerikaa keessatti Jimaata Gurraacha jedhamee galmaa'uuf deema. Sa'atilee muraasa keessatti Gooftummaan Qilleensaa Penteegoon gaarreen Iraanii fi dambaliin Hulaa Hormuz irratti guutummaatti cabee jira. Mee guyyaa dukkanaa fi sukkanneessaa Ameerikaaf ta'e garuu madaalli humna addunyaa garagalchee kana ija xiinxalaa waraanaa fi xiinsammuutiin akkuma shira dhugaateetti haa ilaallu. Bariin Jimaata odoo addunyaa naasisuun eegalame. Eegdonni Warraaqsa Iraan sirna ittisaa qilleensaa isaanii isa Iccitiitiin xiyyaara waraanaa Ameerikaa isa ammayyaawaa samiirraa dhaanii kuffisuu labsan. Jalqaba irratti xiyyaarri kun F-15E jedhamee yaadamee ture. Garuu boodarraa odeeffannoon waraana Ameerikaa dhugaa dhooftuu sana baase. Xiyyaarichi risaa waraanaa yookaan Strike Eagle kan ta'e F-50dha. Wanti onnee Washington rarraasee xiyyaaricha doolaara miiliyoonaan lakkaa'amuu dhabuu qofa osoo hin taane namoota xiyyaaricha keessa turanidha. F-50 namoota lama baata. Erga xiyyaarichi caccabee gaarreen Iraan irratti kufee booda Ameerikaan tokko lubbuun argatteetti. Garuu Paayileettiin inni lammaffaa eessa jira kan jedhu gaaffii ta'ee jira. Televezyiinii Iraan irraa sagaleen tokko uummata kutaa kibba dhiyaa Iraan jiraataniif lallabame. Yaa uummata gootaa, Paayileettii diina biyya keenya jeeqaa ture kana adamsee nama qabee fideef badhaasa guddaa fi gatii jabeessaatu kennamaafi. Kun Ameerikaadhaaf salphina isa dhumaati. Paayileettiin Ameerikaa inni samiirraa akka waaqaatti of ilaalu har'a daggala Iraan keessatti akka bineensaatti uummataan adamsamaa jira. Trump seenaariyoo Carter isa bara 1979 sana keessa seenaa akka jiru hubatee dhiphachaa jira. Ameerikaan Paayileettii ishee dhabame kana barbaadachuuf of tuulummaa ishee cinaatti dhiistee heelikooptaroota waraanaa ishee gurguddoo lama kan Black Hawk jedhaman gara samii Iraanitti ergitee jirti. Black Hawk seenaa waraanaa keessatti xiyyaara lubbuu baraaruu fi komaandoo fe'uun beekamudha. Garuu Iraan dammaqxee eegaa turte. Akkuma heelikooptaroonni kunniin as mul'ataniin sirni ittisaa Iraan akka abokkaatti itti roobe. Gabaasni The Washington Post baasee akka mirkaneessetti loltoonni Ameerikaa heelikooptarii kana keessa turan rasaasa Iraaniin rukutamanii madaa'anii jiru. Xiyyaaronni kunneen Paayileettii sana argachuu osoo hin taane qaamni isaanii uraa baasee dhiiganii fi dhiphatanii dirqamaan of duubaa deebi'anii jiru. Kuni seenaa fiilmii Black Hawk Down isa Soomaaliyaa Moqaadishoo keessatti uumame sana bara 2026 keessatti dachee Faars irratti deebisee haaromfamee jira. Osoo madaan F-15 Black Hawk hin qabbanaa'in oduun garaa namaa hin dandeenye inni sadaffaan Penteegooniin rukutee jira. Gama kibbaatiin Hulaa Hormuz irratti xiyyaarri lafoo rukutuu fi taankii caccabsuun beekamu eesseen samii irraa dhaamee bishaanitti harcaafamee jira. Xiyyaarri kun taankii Killer jedhamee beekama. Garuu sirna ittisaa Iraaniin ija jaamsuu hin dandeenye. Ameerikaan Paayileettiin xiyyaara kana bishaan keessaa lubbuun ooleera jettee miidiyaaf oduu dhiyeessitus televezyiiniin Iraan ammoo Ameerikaa fi xiyyaaronni daangaa keenya irraa yeroo barrisan adabneerra jechuun injifannoo labsitee jirti. Hulaan Hormuz bakka boba'aan addunyaa irra darbu amma guutummaatti zoonii du'aa xiyyaarota Ameerikaa ta'ee jira. Jimaanni Gurraachi kun addunyaaf barumsa cimaa tokko kennee jira. Waraanni ammayyaawaan teekinooloojii doolaara miiliyoonaan lakkaa'amu qabaachuu qofaan hin injifatamu. Ameerikaan samii Iraan harka koo jira jechuun yeroof jechuun Iraan ammoo lafa jalaa gaarreen jalaa fi dooniiwwan xixiqqoo irraa sirna ittisaa qilleensaa ishee ammayyeessitee diinaam ija jaamsitee jirti. Kasaaraan guyyaa tokko kun xiyyaara F-15
xiyyaara F-15E fi heelikooppitarii Black Hawk lama rukutamuun akkasumas paayileettiin tokko du'e inni tokko harka diinaatti dhabamuun sirna waraana Ameerikaa waggootaaf hin mudanne kun agarsiiftuu tokko qaba. Iraan biyya salphaatiin qilleensarraan rukutamtu miti. Isheen daangaa ishee gaachana sibiilaa isa dhugaatiin haguugdee jirti. Samii bal'aa kanarraa yeroo barrisan urjii fakkaatanii yeroo gadi bu'an ammoo bakakkaa lafa raasudha. Meeshaaleen waraanaa kunniin sibiila qofa osoo hin taane teekinooloojii sammuun dhala namaa uume keessaa warra sadarkaa fiixeerra jiranidha. Har'a xiyyaarota waraanaa addunyaa irratti maqaa fi dhageettii guddaa qaban lama kanneen maqaan isaanii seenaa waraanaa qilleensaa keessatti akka gootaatti faarfamu F-15E Strike Eagle fi A-10 iccitiin ijaarsa isaanii saffisni isaanii fi dandeettiin isaanii maal akka fakkaatu ija sammuutiin isiniif dhiyeessine jirra. Mee jalqaba mootii samii kan ta'e F-15E Strike Eagle haa ilaallu. Xiyyaarri kun akka risaa fageenyarraa waan lafarra jiru adamsuuf uumame. Seenaan isaa bara 1980moota keessaa eegalame. Inni xiyyaara hojii dachaa hojjetudha. Qilleensa irratti xiyyaara diinaa wajjin walolee kuffisuu danda'a. Akkasumas gadi bu'ee lafarratti boombii roobsuu danda'a. Wanti xiyyaara kana ajaa'iba godhu saffisa isaati. Saffisa sagalee dachaa sadiin fiiguu danda'a. Sa'aatii tokko qofaa keessatti kiiloomeetira 3,000 ol qilleensa tarsaasee barrisa. Kana jechuun iji namaa osoo hin argin sagaleen isaayyuu osoo gurra namaa hin ga'in bakka yaadame ga'ee deebuu danda'a jechuudha. Fageenya imala kiiloomeetira 4,000 danda'a. Gara keessaatti xiyyaarri kun paayileettii tokko qofa hin baatu namoota lamatu keessa ta'a. Inni tokko xiyyaaricha yeroo oofu inni lammaffaan ammoo sirna misaayilaa kaameraa fi raadarii to'ata. Xiyyaarri dandeettii akkasii qabu kun rakkasa miti. Gatiin isaa inni bara 1998 doolaara miiliyoona 31 kan ture yoo ta'u, fooyya'insa ammayyaawaa irratti godhameen gatiin innaaraan doolaara miiliyoona 100 olitti shallagama. Kuni maallaqa qilleensarra barreessudha. Amma immoo gara A-10tti haceenu. Xiyyaarri kun F-15 irraa guutummaatti adda. Inni xiyyaara miidhagaa saffisaa fi samii gubbaa barreessu miti. A-10 qocaa waraanaa yookaan farra taankii jedhamee beekama. Wanti inni itti beekamu waraana lafoo dheenyaan gargaaruu fi taankiiwwan akkasumas konkolaattota sibiilaa diinaa dhabamsiisuudha. A-10 saffisni isaa inni guddaan sa'aatiitti kiiloomeetira 675 qofa. Fageenyi isaas kiiloomeetira 1,287 caalu. Paayileettii tokko qofa baata. Garuu iccitiin xiyyaara kanaa saffisa osoo hin taane jabinaa fi kutannoo isaati. Xiyyaarri kun baay'ee gadi bu'ee suuta barrisaa diina hordofuu danda'a. Wanti isa adda godhu inni guddaan daandii xiyyaaraa asfaaltii hin barbaadu. Iddoo daandii gabaabaa ta'etti lafa cirrachaa fi daggalarraa qubachuu fi ka'uu danda'a. Dabalataan xiyyaarri A-10 qilleensa hamaa urrii fi dukkaana halkanii keessaa ija meeshaa halkan arguun fayyadamuun hojii isaanii hojjeta. Rasaasaa fi boombii diinaatiin yoo rukutame illee sibiilli qaama isaa uwwisee baay'ee furdaa waan ta'eef salphaatti hin caccabu. Gatiin isaas haala qabatamaa bara 1998tiin doolaara miiliyoona 9.8 ture. Walumaa galatti F-15 mootii saffisaa fi fageenya yeroo ta'u, A-10 ammoo goota dhiyeenyaa fi jabinaati. Lamaan isaaniiyyuu teekinooloojii waraanaa waraqaarraa gara samii qabatamaatti fiduun humna qilleensaa ijaaruu keessatti dinqii injineeringii dhala namaa agarsiisu. Meeshaaleen kunneen sirna raadarii, sirna boombii ofiin of qajeelchuu fi teekinooloojii quunnamtii isa xumuraa of keessatti hammachuun dirree waraanaa ammayyaawaa irratti meeshaa dhala namaa caalaa sirriitti yaaduu fi alaaf of mijeessuu ta'uun hojjetamanii jiru. Masaraa White House keessatti ulgaan injifannoo yeroo uwwifamu dhugaan addooftuun tokko immoo gaarreenii fi daggala Iraan jalaa ba'ee addunyaa raasaa jira. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el beekamsa seenaa jedhanii uraan ala 28 eegalan samii Iraan aaraa fi ibiddaan haguugee jira. Pentaagoon leellaa qilleensaa 12,300 ol raawwachuu isaa dhaadata. Dhuguma waraanni kun kasaaraa ulfaataa qabatee dhufee jira. Seenaa keessatti utubaawwan warraaqsa Islaamaa kanneen akka hoogganaa olaanaa Ayatollah Ali Khamenei Alilaa Rijaanii wareegamanii jiru. Ameerikaan mataa isaanii kunneerra qaamni isaanii dhumarratti ni du'a jechuun gammachuudhaan dhiichistus ragaan basaasummaa isaan irraa ba'ee garuu Iraan hin duune inumaam ijaarsaaraaf dammaqaarra jirti jechuun dhiphina uumee jira. Gaazexaan addunyaa irratti beekamaan New York Times iccitii onnee Pentaagoon cabse tokko saaxilee jira. Ameerikaan xiyyaara ammayyaawaatiin boombii gadi roobsitee buufataalee misaayilaa Iraan lafa jalaa barbadeessineera jechuun yeroo gabaasu wanti lafarra jiru garuu raajidha. Loltoonni Iraanii fi injineeronni waraanaa buufataalee boombii rukutame diigamee fi awwaalame sana sa'aatii muraasa qofa keessatti qotanii baasuun qulqulleessanii
misaayila haaraa itti hidhanii deebisanii dhukaasaaf qopheessaa jiru. Kuni maaliif addunyaa naasisaa? Sababiin isaa waraana ammayyaawaa keessatti wanti diina abdii kutachiisu meeshaa dhabuu osoo hin taane yeroo dhabuudha. Iraan garuu dandeettii of haaromsuu ariifachiisaa jedhamu biyyoonni warra dhiyaa waggootaaf itti qoratan haala qabatamaatiin hojiirra oolchitee jirti. Humni waraana Iraan rukutamee daaraa ta'urraa ka'ee kanuma sana deebi'ee utubamaa jira. Kuni teekinooloojii qofa osoo hin taane onnee fi murannoo guutummaatti harka kennuu diduuti. Walumaa galatti waraanni ji'a tokko kun addunyaaf barumsa lama kennee jira. Tokko samii to'achuun qofti waraana hin xumuru. Lammaffaa hooggantoota ajjeesuun sirna of haaromsuu ijaarrateen diigu. Iraan madaa'uu dandeessi, hooggantoota ishee dhabuu dandeessi, garuu akkaataa isheen madaa ishee suphattee daqiiqaa muraasa keessatti qawwee ishee deebistee diinatti garagalchisu waraana kana xumurarraa fageessee jira. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromia 24 News qophii sa'aatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.